kun sagantaa aadan wal habarru kan torbaanirraa guyyaa sabtiidha dirreewwan dubbatti isinii yaada qopheessaan sagantaa lama markee aadan anis asin hawwisoo afran qallootii fi nubiyaa promotion waliin ta'uudhaan sagantaa dirreewwan dubbatti aadan wal habarru haja'u guyyaa irraan kanaa isiniif qabannee dhiyaannaa miseensi dubbatti argamu kun miseensa hawwisoo afran qallootii fi nubiyaa promotion waliin qindaa'uudhaan jechuudha. Aadaan Harargeedha maal akka fakkaatu torbaan kana karaan ta'a. Aadaan Oromoodha bal'oodha. Kan keessa biyya jaalalaa, biyya gootaa, biyya hayyoota, burqaa artistoota ona afran qalloo biyya Alii Birraa Dirree Dhawaa keessatti argamu. Dirree Dhawaa biyya artistoota buqqisiistuudhaan beekamu biyya jaalalaa jechuudha. Hunga sagantaa kana nutis aadaan Harargee maal akka fakkaatu kan isin barsiisuun ta'a jechuudha. Aadaan Harargeedha bal'oodha. Fakkeenyaaf akkuma sabni biroo aadaa bal'aa qabutti aadaan Harargee bal'oodha. Lixaa fi bahaatti gargar baatee jirti jechuudha. Kana keessa guyyaa irraan sana muraasa takka kan laallu ta'a jechuudha. Dhiirri yookaan shamarran qeerroo fi shamarran akkaataa itti gammachuu isaanii dhaamsa isaanii haala yeroo keessa jiran ittiin dabarfatan illee ilchisa, hellemtaa, ragada, rasraasa, hellemtaa hedduudha lakkoofnee fiduu hin dandeenyu. Akkasumas hawaasni Harargeedha yeroo hojii hojjetu hojii sana akka dadhabinee hin taane waanjuu qaba. Hojii sana kan ittiin irraanfatu jechuudha. Dadhabee osoo hin jenne hojii sana xumuree keessaa ba'a. Buzoonnis ni jira. Ijoollee kanaa wajjin leenjii yeroo muraasaaf fudhatanii jiran isaanii wajjin talaallu ta'a jechuudha. Dura kan laallu asitti kan argamu dargaggeessi yookaan qeerroon kan kophaa taphatu ilchisa yookaan hellemtaanis hin jirti jechuudha. Urruubsuu tapha ijoolleetii fi waan hedduu keessaa qabannee jira. Turtii keessan dirree olii wajjin haa ta'u galatoomaa. Durarra kan laallu dhiichisa. Dhiichisni dhiira qofaan kan dalagamu jechuudha. Dhiichisa jechuun maal jechuudha? Dhiichisa jechuun yeroo garaagaraatti hawaasni keenya dhiichisaa ture, beelelsaattis ture, wallisaatis ture. Har'aaf kalaan loon dhiichisaan kan muraasa ture. Dhiichisni laga wal dhaba, kutaa wal dhaba. Gammachuu isaa akkaataa ibsatu kan fudhannee har'a dhiyaannee taa'aa jechuudha. Yeroo cidhaa mana warra soddaatti gisee deeman jiisaa ballamatee jechuudha. Ballamatee guza isaa bobbaafatee kara manaa guza gisee deemu jiisaa beellamaan dhufee beellama jedhanii beellamaan dhufee jiisaa beellamaan dhufee sanii qeeroo walii galee jechi haasa'u hundi ma'aanaa yookaan ammoo hiikaa mataa isaa qaba jechuudha. Walii galee kun harka keenya mancaa yookaan mucaa akka ta'e fuula duraas ni jira duddu duubas if eeggachaa deema. Ableen aadaa Harargeetti yeroo uffatamtu seera mataasii waan uffatamuuf gisee dhiichisu yoo ablee qabaasuu taate waan ablee baasnee ibsan ablee baafnee san waan sanitti guutuu malee deebisuu hin ta'u. Kanaaf mancaa ofii ulee harka qabanii dalagaa kanaaf ofii kaayee jiru harka keenya akka nama ulee yookaan mancaa qabuuti akka lama nice. Itu hari kata. Kalau tu kerana itu warna kata. Itu apa ni? Size.
magaalaa kana. Hawaasni Harargeedha hangam takka akka dalagaa wajjin walitti dhufeenya qabu kan ibsu ta'a. Yeroo karaa deemuun waan jaanii jira. Yeroo midhaan facaafatan waan jaanii jira. Yeroo midhaan hama waan jaanii jira. Yeroo midhaan tuman waan jaanii jira. Hatta gisee callaa fudhanii dhufee yookaan boollan naqatan waan jaanii jira. Kanaaf hawaasni Harargeedha aartii wajjin hangam takka akka walitti dhufeenya qabu kan mul'isu ta'a jechuudha. Fakkeenyi shoobdootan reefus gisee waa hamdan joodutani. Wayaa wadaa ilaalaa Abdul Qadir Mobaalee yaa wayoo baruu balaalika dhiiralee nyareefu bakkarraa baale. Kunis maali gisee haa gisee karaa deemanu wayiiduu gammachuu jiru teenya. Yeroo karaa nadeemu shamarran kan kee ijoolleen dhiiraattisee maaliitu martoo shamiza akkana kana jaaba akkasima kun jechuun dargaggeessi yeroo hojii irratti walitti galgala dadhabbisan ishee ijoodhaaf waan godhisan haasawaan bakka deemu sanitti karaa itti deemu sanitti dhaamsa dabalfachaa deemu. Hawaasni keenya aartii fi hawaasni Harargeedha kan akka walitti qabatu bal'inaan kan ibsu ta'aa jechuudha. Kanaaf nutis dhaloonni amma keessaafu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dargaggeessi jiru. Haaluma isin akka leenjitu kanaan yeroo yerootti leenjisaa eenyummaa isaanii akka beeku, adoolli saba isaanii akka beeku, akka hubatan. Akka dirqama keenya ta'e akka hubatan yeroo yerootti akkuma leenjiftuu kanatti leenjisaa gaggeessaa jira. Ammas karaa sooshaal miidiyaatiin dhufnee hawaasni addunyaa irra jiru dhagaa Harargee mana mana isaa taa'ee akka baratu. Faayisaafuu shubbisa, booyyee, urursuus haa ta'u, tattaayisaas, hellemtaa hundaa'u jechuudha. Yeroo hojii hojjetanis waan kana akka qabatan, akka ittiin hojjetan, akka ittiin hubannaa fudhatanii ittiin fayyadamuu danda'anitti qopheessinee torbaan irraa guyyaa takka kan uummataaf dhiyeessinu ta'aa jechuudha. Kana booda dalagaan itti aansu maali? Midhaan hammatan, midhaan harraan tana kana hammanne xaafii, qamadii, garbuu, gulbata, qoonxaa baatee bara waan birootis ta'u maali? Yatteenyaa hamneemi soo midhaan xixiqqaa kanaa jechuudha. Ishiin gaarii isa akkatti godhanii jiru. Ooyiruu akkatti qotanii jira, akkatti dogoranii jira. Salleen jiraan itti dhufne irra jiru. Kanaafuu amma oggota akka irra deemnee sanbooda waan haammanne kana humneeni firii isaa callan naqannee karaa qaba birootti deemne. Arraafan kan dhiiraa jechuudha. Kan dhiiraa arraafan. Ready? Akati ko ready jira muna. Ready? Yeah. Shamarran jechuudha.
bitaa fi mirgatti shaggooyin akkuma dhiichisaa fi aadaaleen biroo bal'ina qabutti hedduu wal dhaba haa wal qabatanii akkana bu'anii jira haa osoo harkaan walittuu hin taphatanii jira kan shamarran salfii galanii as akka urruubsuu dalagamuu jira shaggooyin gaara mul'ataa yoo deemee shaggooyin karaa warraa yoo deeme akkasumas karaa fadisii karaa baabbilee faayoo adeemu taate laga wal dhaba garaagarummaa qaba. Nuti ammaan kana kan laallu baadiyyaa dirree dhawaa keessatti wanni taphatamaa irra guddaan maali kan jiru ta'a jechuudha. Kanaaf miilli keenya hanga akka banamuu qaba. Hanga akka banamuu qaba. Sanboota jilbii keenya akkana cabaa dalagaan biitiidhaa kana jechuudha. Kana jechuudha. Takka lama. Gamana takka. Mana lama. Takka lama. Takka lama. Mana keessa teessanii daawwattoonni keenya kan ilaalaa jirtan dura harka keenya gamana sanbooda jilba cabsina takka lama takka lama takka lama takka lama takka lama ilaa lama kuni balansi dala harki fuula dura kana jiru kun dala wanti qilleensi daa kana qabu fi akkana qabu jechuudha balansi hin ta'a miilli keenya sedduu yoo akkana ta'e fakkeenyaaf ammoo jilba cabsuu fi formii silaa marxoo uffannee taphannu jecha miilli yoo adda bannu taate adda fagaannee osoo formii ta'e miidhaginaan duraa hir'isa waan ta'eef akkanuma dhaabanna jechuudha. Namni takka emotionally miila akka dabalee taphata. Sun heeraan ala akkana miila keenya marxoo hidhanna waan ta'eef marxoo keenya gizee duru tarkaanfii gizee miila taasisutti akka nuti jawaab goonee kana miilaan kan akka dabannee kan hidhannu ta'a jechuudha. Sanaaf gizee shagooyee galee marxoo akka ofirraa qabnu sammuu ta'eetti himnee dalee naannoo fakkeenyaaf akka marxoo ofirraa qabu godhee sammuutti yaamansee dhaabbata dalagaa jira jechuudha. Ni eegalla ta'amaa sana sirii ready action takka lama takka lama takka lama takka lama takka lama tepi sana sendiri takka lama takka lama takka lama takka lama takka lama akan senjeti daawwattoota keenya ijoolleen asitti argitan kun miseensa torban akka qofa leenji'eedha irra guddaan isaanii jechuudha. Kanaaf isinis mana keessatti torbaanitti waan sagantaa akkanaa agarsiisuuf jecha mana keessan teessanii akka baratan abdii guddaadha qabna akka ittiin bohaartan. Yaada yoo qabaattan wanni irratti yoo jiraate komantiin uffannaa dirree ol gubbaarra nu daawwadhaa turtii gaarii isinidha. Qophaa'aa takka lama takka lama takka lama.
dungado Nabiye waliru habekani Nanuye lalarum bishidino Kula todi gabishandini sa Nanuye yapangata jamanu Kula to fardal bedagisa Nanuye fardal begalisa Ashika ka jale umani se tole dimala hadi chole simbo ka habirele Ahmad ho jala la wai fayusi mane Ahmad ho jala la wai fayusi mane ani fayusi mane orti joko ani fayusi mane
Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha. Jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaroo gosa uffattootaa barbaaddanii iddoo irraa argattu. Kofoolee Taayilaand, Turkiidhaa fi siikiniilee gosa gosa. Tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurgururratti argama. Saaroo feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu bira dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nuqunnama teessoon ta'e magaalaa Dirree Dawaadhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaroo mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar dooppilaa altiraasaawundi qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa. Laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin awutoomeetik keemistirii analaayiizaa hormoon analaayiizaa kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala. Maal kana qofa dawaalee isiniif ajajamu osoo fagoo hin eenye faarmaasii Roobsan irraa isin argatu. Kaayyoon kee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu. Kilinika Roobsan ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dawaadhaa Kooneel Baankii Awaash fuulleedhaan kilinika Roobsan.